Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota qophii keenya akkam jirtu nagaa keessanii isiniin jecha akkuma beekamu guyyaa har'aa qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa gadhiifamee jira. Isaan sana keessaa qormaanni biyyaalessaa kutaa 12ffaa keessaa barattoota akka Oromiyaatti qoraman keessaa persentiin 5.2 darbanii jiru yookaan immoo persentiin 5.2 walakkaa ol fidanii jiru jechuudha. Akka Oromiyaatti gaa barattoota qoraman keessaa persentii 50 ol kan fidan 5.2 yoo ta'ani kan bara darbee immoo persentii 3.2 ta'uunsaa ni yaadatama jechuudha. Isaan kana keessaa qabxii olaanaa barattoonni galmeessanii yookaan 500 fi isaa ol kan galmeessanii barattoota 794 dha jechuudha. Akka Oromiyaatti qabxii olaanaa kan galmeessanii barattoota 794 yoo ta'ani kan bara darbeen wal bira yoo qabamu bara darbee 305 kan ture amma dachaadhaan dabalee jira jechuudha. Isaan kana keessaa barattoonni qabxii olaanaa galmeessanii yookaan barataan qabxii olaanaa galmeesse 600 keessaa 591 kan fide mana barumsaa ifa boruu addaa sadarkaa lammaffaa Dodolaa irraa ta'uun isaa beekameera jechuudha. Haaluma kanaan gaa akka biyyaatti yeroo ilaalamu barattoonni persentii 50 fi isaa ol fidanii Finfinnee taansee Oromiyaa ta'uun hubatameera jechuudha. Walumaa galatti immoo akka Oromiyaatti gama qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaadhaanii jijjiiramni bareedaan kan jiru yookaan immoo persentii 3.2 irraa gara persentii 5.2 guddachuun isaa baay'ee gama biraan immoo gaafa ilaalamu akka biyyaatti manneen barnootaa qormaata kennan keessaa manneen barnootaa 1249 kan ta'ani barataa tokkollee kan hin dabarsine ta'uun isaas beekamee jira jechuudha. Walumaa galatti akka Oromiyaatti jijjiiramni jiru persentii 3.5 irraa gara 5.2tti siquunsa haalaan kan nama gammachiisudha waan ta'eef kana caalaa yoo cimamee hojjetame fooyyee guddaan kan argamu ta'uun isaas hubatamee jira jechuudha.